isaatiin lallaba dursa. Faarfannaan umurii isaatiin lallaba dursa. Seeraa uumamaatii kaasee hamma macaafaa mul'ata Yohaannisitti or Revelationitti waa'een faarfannaa barreeffamee jira. Si'a kumaatamoota barreeffamee jira. Faarfannaan macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa keessa ture. It was the creative gift of God. Melody, music, dance, ililchuun, weeddisuun seera uumamaa keessaa jalqabee ture. Waaqayyoo fi namni weedduudhaan communicating godhu turan. Wal geggeessuudhaaf si'a tokko yeroo Yaaqoob mana Laabaatii badee sokkee Laabaan kan inni jedhe maaliif natti hin deemte silaa dhangaan qopheessaa weedduudhaanan silaa si geggeessa ture jedha. Namoonni weedduudhaan wal geggeessu turan. Seera ba'uu keessatti immoo yeroo warri Israa'el mo'an injifannoodhaan biyya Gibxi keessaa ba'an galaanni diimaa gargar cite achitti Maariyaam faa dibbee fudhatanii faarfatan. Waaqayyoon keenya lolaadha jedhan. Lolee immoo isa mo'atudha jedhan. Dibbeedhaan dhaanii Waaqayyoof galata galchan. Hallelujah. Nuufis Waaqayyoon keenya lolaadha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Faarfannaan keessa namaatii buqqa'ee kan ittiin namoonni diinota isaanii yeroo mo'an ittiin Waaqayyoon galateeffatanidha. Kana duwwaa immoo miti. Faarfannaan si'a tokko tokko ilaalamuu, madaalamuu, xiinxalamuu waan qabudha. Faarfannaan addisuu si'a baay'ee kan inni jaallatamuu fi ergaa isaatu jabaadha. Ergaa isaatu calalamaadha. Faarfannaan si'a tokko tokko confused ta'uu danda'a. Si'a tokko yaadatu yoo ta'e yeroo Museen gaaratti halkan 40 guyyaa 40 ol ba'ee gajjallaa kanatti Aaroon faa waaqa tolfamaa tolchanii itti naanna'anii weeddisuutti kaan sirbuutti kaan. Iyyaasuuniif Museen achirra ta'anii yeroo isaa walitti dubbatan Museen akkas jedhe weedduun gajjallaa sanaa dhaga'u yooki namni du'ee yooki gaddi dhufee boo'icha miti yooki immoo injifannoon dhufee faarfaaruu injifannoos miti maalidhaa confused waliin makama. Si'a tokko tokko faarfannaan akkas yeroo ta'u psychology uummataa, ilaalcha uummataa, miira uummataa kan waliin maku ta'uu danda'a. Isa kanaaf ergaansaa maal akka ta'e kan qulqulleeffamuun irra jirudha. Faarfannaan seenaa amantoota Oromoo keessatti seenaa gabaabaan qabu. Macaafi qulqulluun Onismos fidee dhufee fi faarfannaan waluma duukaa dhufe. Onismos Nasiib gaafa macaafa qulqulluu fidee lixa Oromiyaa Wallagga Booj Najjoo yeroo dhaqee si'a jalqabaatiif mootota Wallaggaatiif yeroo macaafa qulqulluu banee macaafa qulqulluu itti agarsiisee macaafa qulqulluu duwwaan moo miti jedhee faarfannaas faarfateef bara dheeraan wajjiniin tureera faarfannaan. Nuuf macaafi qulqulluu faarfannaan walii wajjiniin dhufan garuu ergaansaa it was not a song of confusion. It was very very clear. Kana duwwaa miti. Faarfannaan burqaa cufame bansiisuu danda'a. Seera lakkoofsaa 21:17 irratti maal jedhanii faarfatanii ati yaa burqaa nana burqii dhangala'e jedhan. Lafaa dhagaan biyya onaa ta'e namoonni haala onaa ta'e cufamaa ta'e keessatti walaloodhaan weedduudhaan yadaloodhaan muuziqaadhaan yeroo isaan Waaqayyoon waaqeffatan wanti cufamaan hin dho'a. Eeyuuf akka ta'e hin beeku. Galgala kana mana kana keessatti har'a galgala faarfannaan addisuun baasu inni haaraan seenaa keenya keessatti waan haaraa hin dhoosa. Ati anta minch hoy flak ati yaa burqaa nana burq jedhaniitu faarfatan.
sabni waaqayyo yeroo inni faarfatu sabni waaqayyo yeroo inni afaan isaa banu wanti gogaan hin burqa kana duwwaa miti akkas jedhe dubbii waaqayyo keessatti seera keessa deebii 31 irratti waaqayyo karaa Museefaa maalittiin jedhe faaruu barreessaa amma yeroo garbummaa amma yeroo rakkinaa amma yeroo beelaa amma yeroo biyya ormaa jirtan amma yeroo biyya dammaa fi aannan dhangalaasu sanatti ituu hin galin dura faaruu barreessaa haala amma keessa jirtan kana barreessaa sababiinsaa jedhan yeroo biyya dammaaf aannanii keessa galu dhaloonni sun yeroo gabbatu yeroo itti tolu akka hin irraanfannetti memorii sana karaa faarfannaa kaa'aa jedhan baroota darban kana keessa faarfannoonni faarfataman hedduun isaanii kan irraanfataman miti keessumaa kan Addisuu faa kan Phaawulos faa kan Magarsaa faa kan hin irraanfatamne yeroo sabni keenya boo'u yeroo inni gidiru yeroo inni dhibbatu san faarfannaan tokko faa ba'eera waa ta'uufi yaadattu waa ta'uufi yeroo rakkinaa faarfannoonni barreeffaman they keep memory ijoollummaa keenya keessatti yeroo dargii waldaan cuccufamee abboonni keenya mana hidhaatti guuramanii torture ta'an keessa harmoonni keenya faarfannaa bananii faarfannaadhaan waaqayyoon akka nuyi kadhannu godhu turan faarfannoonni sun yeroo banaman yeroo hundumaa bara rakkinaa sana yaadanna bara dhiphinaa sana yaadanna faarfannaa kana akkasitti ol kaa'edha abboota firdii keessatti baay'ee kan isin dinqu faarfannaan immoo kan inni kenname faarfattoota duwwaadhaaf miti warra nuyi beeknu duwwaadhaaf miti seenaa keessatti abboonni firdii faarfataniiru jeneraalonni waraanaa faarfataniiru Dibooraan faa faarfataniiru Baraaq faa faarfataniiru faarfannaan limitation hin qabu abiddi faarfannaa eessayyuu hin bu'a kana booddee ergaa fida kan akka Dibooraa faa keessaa faarfannaani karaa kan bira humni faarfannaa jijjiirama sirnaa Israa'el keessatti kan fide faarfannaadha yeroo Daawit Gooliyaadiin ajjeesee dhufe dubartoonni hin faarfatan Saa'ol kuma ajjeesee Daawitoo kuma 10 ajjeesee gaafa jedhan achumaa abiddi boba'e warraaqsi boba'e akka kanaan mootummaan Saa'ol dadhabaa mootummaan Daawit jabaachaa kan inni dhufe faarfannaa sanaani humni faarfannaa humna guddaa qaba jijjiirama fide bara sana keessatti faarfannaan beekumsa barbaada leenjii barbaada barnoota barbaada qorannaa barbaada muuxannoo barbaada shaakala barbaada ogummaa barbaada baay'ee kan na dinqe keessaa macaafa seenaa baraasa 15 keessatti waa'ee faarfataa tokko kaaseetu faarfataa sanaan maal jedha he was very skillful jedha dandeettii qaba ture jedha namoonni dibata faarfannaa qaban skillful kan isaan ta'an muuxannoodhaan leenjiidhaan amma inni nuyi har'a eebbifnu stuudiyoo irratti eebbifnu kun guyyuma tokkotti dhalatee waanuma burqee dhufe natti hin fakkaatu kadhannaa baay'ee jilba baay'ee tsoomii baay'ee walaloo baay'ee ol baasuu baay'ee gabbuusuu baay'ee halkan kophummaa baay'ee booddee dhufeetu gaafa achi buqqa'u saba kana hundumaa urgaansaa walitti qaba skillful kana keessatti kan nuyi arginu hundumti keessan dirree itti bobbaatan hundumaa keessatti yoo gadi jabeessitanii hojjechuudha baattan waan akkas ummata walitti qabu argamsiisuu hin dandeessan laziness is a highway to nothingness or nihilism jedhamu laziness is a highway to nothingness but diligence is a pathway to success hard work cimsanii hojjechuu isa kana jireenya faarfattoota kakuu moofaa irraa ilaalla faarfannaan kaayyoo qaba ishee kanan isinitti meefixa faarfannaan kaayyoo qaba
faarfannaan kiristaanotaa faarfannaan waldaa kiristaanaa kaayyoo qaba innis maalidha seera uumamaa keessaa kaasee amma dhumaatti hojii waaqayyoo isa dinqisiisaa himuudha yootti walii galtan ameen jedha hojii waaqayyoo isa dinqisiisaa himuudha Bishop Paul Spring kan jedhaman jaarsa bishopii guddaa tokkotu turan Ameerikaa keessaa faarfannaa Pentecostal, Evangelical, Episcopalian, Lutheran, Presbyterian faarfannaa baay'ee analyze erga godhanii booddee faarfannaa na aarsu tokko jedhan faarfataan yoo waa'ee ofiisaa faarfate na aarsaa jedhan faarfannaa waa'ee rakkina isaa yoo faarfate na aarsaa jedhan attamittiin waa'ee mataa keenyaa faarfannaa nu yoo rakkina hiikkaanoo isaa why we sing about the solution not about the problem we are the problem he is the solution why sa farfanna male why mata kenya in farfanno yo rakkannes yo nutti toles yo rakkina banes yo rakkinatti litnes kan nu farfannu why kenya miti why sat yo itti wali galtan amen jada isa fa farfatam kayon farfanna isa kana it is only about Jesus. Why Jesus duwada? Why Jesus duwada? Har'a kan nuyi wal geenye addisun nan komatu nan beeka why addisu miti? Why Jesus? Nan dogoggore addisu. Why Jesus? Why ilma waaqayyoot? Hallelujah. Kan baay'ee na dinqee qorannaa koo keessatti waa'ee warra muuziqeessaati. Waa'ee warra muuziqeessaa macaafi qulqulluun seera macaafa qulqulluu keessatti Second Chronicles seera abboota seenaatiin immoo maal jedhama Chronicles seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 5 keessatti faarfattoonnii fi jedha warri muuziqaa rukutan sagaleen isaanii wal qixxee dhaga'ameedha muuziqeessaa faarfataan har'aa kaasee wal qixxee akka ta'e labseera maali waliin galle natti fakkaata irra deebi'een jedha anatu jedhe miti warri fiingee afuufan warri dibbee rukutan warri muuziqaa rukutanii fi warri faarfataneedha sagaleen isaanii wal qixxee dhaga'ameedha har'aa kaasee biyya Oromiyaa keessatti biyya Itoophiyaa keessatti sagaleen faarfataaf sagaleen muuziqeessaa wal qixxeedha sababinsa muuziqaadhaan rukuta an bar tokko rakkina tokkotu na qunnamee Ameerikaa keessatti namoonni na lolanii turanii waldaa keessatti na lolanii namoonni na lolan baay'ee turan waldaa sana keessattuun taa'ee jiru muuziqeessaan faranjiidha faranjiin tokko muuziqaa afaan Oromoo rukuta eessa akka inni bari'an hin beeku attamitti akka inni bari'an hin beeku faarfannaa dastaa rukuta hin sodaadhu haaloo talaalee hin sodaadhu dubbii baricha kan jedhu rukuta muuziqaan edaa waaqayyo karaa faarfataa duwwaa miti karaa muuziqeessaayyuu hin dubbata takka klaasikaalii dhaggeeffattan yeroo jilbeenfatan jira amma addisuun yeroo dheeraa kan itti fixe walaloo barreessuu natti hin fakkaatu muuziqeessota sanaa wajjiniin walii galee hojjechuudha sagaleen isaanii wal qixxeedhaa jedha dubbiin waaqayyo kana duwwaa miti akkas jedha macaafi qulqulluun faarfannaa haaraa faarfadhaa fedha faarfannaa haaraan faarfadha jedha Daawit faarsaa 33 irratti a new song unto the Lord faarfannaan hin dhumu isin hin dinqu bakka kana booddee eessaan zeemaa eessaan fida walaloo eessaan fida muuziqaa eessaan fida wanti jedhamu hin jiru burqaan uumamaa hin dhumu waanuma haaraa fidaa deema waaqayyo hallelujah maqaa waaqayyo haa eebbifamu amma immoo ani waa tokkotu natti dhageessisa kana booddee konsertii kana booddee bara kana booddee faarfannaan lafa kanarraa burqu addunyaa raajessaffachiisa hallelujah raajitti namantanii isinitti raaja
Oromiyaa keessa amma bara kana music industry, especially gospel music industry, Amerikaa keessa toppi ture. Nigeriaadha baay'ee faarfatu, South Africaadha baay'ee faarfatu, biyyoota adda addaarra Awurooppaarra baay'ee faarfatu, Afrikaarra baay'ee burqee ka'eera. Kan Itoophiyaa akkasitti daangaadhaan, aadaadhaan, afaaniin, muuziqaadhaan, elektirooniksiidhaan, stuudiyoodhaan akkasitti ukkaamamee daangaa kana darbuu dadhabee ture. Amma garuu haleluuyaa. Ela raajiidha kanan isinitti himu. Akkuma gamoon kun guutee alatti dhangala'ee muuziqaan Oromoo keessaa ka'u addunyaa guuta. Hinkaa Waaqayyo hinkaas. Addunyaatu nu dhaggeeffata kana booddee. Addunyaatu dhaggeeffata kana booddee. Yoo amantaniif iyyaati si'a sadi ameen jedhaa. Ammas isa dhumaa faarfannaa haaraan faarfadhaa jedhe Daawit. Eessaa dhufa? Isa biraa hin dhumne biraa dhufa. Nuuf haaraadha. Mazgaba isaa keessa hedduutu jira. Yoo itti sitte irraa waraabdee nuuf kennita. Irraa waraabdee nuuf kennita. Irraa waraabdee nuuf kennita. Nu eebbisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni dhumaa faarfannaan haala rakkisaa keessatti hin faarfatama. Mana hidhaa keessatti hin faarfatama. Argitaniittu Phaawulosiif Silaas mana hidhaa keessatti gamoo mana hidhaa raase. Luuter waa'ee faarfannaa gaafa faarfatu akkas jedhe si'a tokko. Macaafi qulqulluun yeroo dubbifamu jedhe, yeroo lallabamu jedhe, seexanni wook godhee ba'aa jedhe. Wook godhee ba'aa jedhe. Macaafi qulqulluun yeroo faarfatamu garuu fiigee ba'aa jedhe. Humnatti dabala, meelodiitti dabala. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Faarfannaan humna qaba. Isaayyaas waa'ee isa kanaa dubbata. Waa'ee faarfannaa isa kanatti dubbadhee fixuu hin danda'u. Akkasumas immoo Ibroota boqonnaa lama irratti immoo faarfannaan maalidha jedha? Meeshaa barsiisaati jedha. Harragaa faarfannaa addisuu waa eenyudha maqaan isaa? Meenaa fixaaka. Thank you mas. Thank you. Addisuu eenyuti? Hin dhageenye. Hin dhageenye. Addisuuni haaraadha. Haaraa jechuudha. Waa'imaan immoo waan nutti maara. Waaqayyo har'a waan haaraa nutti hima. Walga'ii kanarratti maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluutiin nan ibsa. Har'aa kaasee sabni kun waan moofaa hin dhaga'u. Har'aa kaasee Waaqayyo waan haaraa nutti hima. Har'aa kaasee ergaa haaraa nutti hima. Akkas jedha macaafi qulqulluun yeroon maalii ga'eera jedha. Yeroon maalii ga'eera? Yeroon weedduu ga'eera. Yeroon boo'ichaa darbeera. Mee darbeera jedha. Si'a sadi iyyaati jedha. Ammas ilaa sittarraaja kan namaati jettee hin fudhatin kanuma kee har'aa kaasee yeroon boo'icha kee darbeera. Ganni kee darbeera. Dhoqqeen kee darbeera. Gidiraan kee darbeera. Yeroon weedduu sagaleen weedduu lafa kanarraa, sagaleen qurroo jechuun sagaleen hafuura qulqulluu lafa kanarraa dhaga'ameera. Maaliif boossa? Iyesuus du'aa ka'eera. Maaliif boossa? Diina kee gattumeera. Maaliif boossa? Awwaala kee galagalcheera. Maaliif boossa? Gardaafoo kee cireera. Merre ililleen, merre iyyi, merre harki. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Har'a kan nuyi dhufnee fi addisuu waa'imaatu waan nutti himuudhaaf dhufe. Innis immoo faarfannaa haaraadha. Waan haaraa Waaqayyo nutti himaa. Gurri keenya kan baname haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu.